torbee 12ffaa Sereetiliitiin eda Roomaan Hellas Verona mo'achuudhaan sadarkaa arfaffaa liigichaatti oliiqeetiin jira. Torbee 11ffaa liigichaatiin Naapooliidhaan goolii 1-0dhaan kan mo'ame Roomaan kaleessa direedhaan ala torbee 12ffaa liigichaatiin Hellas Verona wajjin kan isaan morkatanii taphicha immoo goolii 3-1 mo'achuudhaan sadarkaa arfaffaatti oliiqaniitiin jiru. Gareen Jose Mourinho Roomanii daqiiqaa 26ffaatti Paul Dardizis goolii galcheen Hellas Veronaan taphicha goolii 1-0dhaan kan isaan dursaatiin turanii yaa ta'uti garuu taphataan goolii galchee Dardizis daqiiqaa 36ffaatti kaardii diimaadhaan dirreedhaa ba'ee sanaan booda taphni daqiiqaa boqonnaadhaan dura xumuramuudhaaf daqiiqaa 2 dabalame keessatti Nicolo Zanioloon goolii galcheen Roomaan goolii tokkotaan galchaa turaan kan isaanii boqonnaadhaan ba'anii tapha boqonnaa deebitiin Christian Volpato fi akkasumas Steven El Shaarawiin goolii galchaniin Roomaan taphicha goolii 3-1 mo'atee taphicha mo'achuu isaaniitiin qabxii isaanii 25 gaachuudhaan sadarkaa arfaffaatti oliiqaniitiin jiru. Roomanii Naapooliin qabxii 32 liigicha dursaa Atalantaan qabxii 27 qaba. AC Milan ammoo qabxii 26 kan qabu. Roomaan qabxii 25 sadarkaa arfaffaa liigichaatti irratti kan inni argamu. Kaleessuma Monzaan direedhaan Bologna wajjin taphatee goolii 2-1 kan isaan mo'amanii Monzaadhaaf daqiiqaa 57ffaatti André Pietignaan goolii rukutaa peenaaltiin galcheen kan isaan dursaatiin turanii ta'us garuu Bolognaadhaaf Luis Fergusonii fi Roberto Sorianoon goolii galchaniin Bolognaan taphicha goolii 2-1 mo'atee tapha torbee 12ffaa La Liga Spainiinis eda tapha tokko taphatameetiin jira. Hetafeen direedhaan Elche goolii 1-0dhaan mo'atee Enas Unal lammiin Turkii Hetafeedhaaf goolii garichittiin injifate galcheetiin jira. Elcheni daqiiqaa 87ffaatti rukutaa peenaalitii argatan Lucas Boyen argatullee osoo ittiin fayyadamin hafeetiin jira. Elcheni taphoota 12 darban La Liga Spain taphatee tapha tokkoyyuu hin mo'anne taphoota 8 mo'amee 4 mo'amee qabxii 4 sadarkaa dhuma liigichaa 20ffaatti kan inni argamu. Qabxiin inni galmeessaatiin jiru kun akkanatti kan itti fufuu yoo ta'e garuu gara seegundaatti bu'uudhaaf carraan isaan qaban bal'aadha jechuun ni danda'ama. AC Milan waliigaltee leensaa kilabichaa Stefano Pioli dheeressaniitiin jiru. Bara 2019 ture AC Milan Marco Giampaolo gaggeessuudhaan Stefano Pioli leensaa garichaa taasisuudhaan hanga bara 2022tti waliigaltee isaan tursiisuun kan isaan qacaranii bara 2019 AC Milan sadarkaa 6ffaadhaan kan isaan xumuran Serie A bara 2020-21 yeroo Inter Milan shaampiyoonii ta'etti Serie A sadarkaa 2ffaadhaan xumuruun isaanii ni yaadatama. Bara darbee ammoo shaampiyoonii Scudetto ta'aniitiin jiru. AC Milan waggoota 10 booda milkaa'ina kanatti kan dhufanii Juventus leenjisaa kana AC Milan irraa fudhachuudhaaf kan isaan barbaadaatiin turan inumaayyuu eegdoo Max Allegri leenjisaa bu'uu danda'u Stefano Pioli taasifachuudhaan Juventus leenjicha hordofaatiin kan turanii ta'us garuu AC Milan waliigaltee Stefano Pioli kana hanga bara 2025tti dheeressuu isaanii beeksisaniitiin jiru. AC Milan Serie A bara dorgommii kanaan taphoota 12 keessaa 8 injifatee 2 qixabee taphoota 2 mo'amuudhaan qabxii 26 sadarkaa 3ffaarra kan inni jiru. Hirreen ramaddii Champions League kilaboota Awurooppaatiin marsaa mo'atanii darbuutiif ga'uudhaaf qabanillee harkuma isaaniitti kan jiru. Taphicha kan mo'atan yoo ta'e kallattiidhaan darbuu isaanii ni mirkaneeffatu. Odeeffannoo gaggabaaboo birootiin Paul Pogban waancaa addunyaa jala taruu akka danda'u bakka bu'aansaa beeksiseetiin jira. Paul Pogban bara 2018 waancaa addunyaa France shaampiyoonii taate keessatti taphataa ga'umsa olaanaa baataatiin ture ta'uun isaa ni yaadatama. Ganna darbee bilisaan ture Manchester United gallakkisuudhaan gara Juventus kan deebi'e ta'us garuu sababa miidhamaatiin hanga ammaatti tapha idilee Juventus itti tajaajilaa hin jiru. Taphataan kun dhiyeenya kana garuu miidhama isaatirraa bayyanatee yommuu shaakararra turedha. Shaakala kanarratti kan inni miidhame Paul Pogbanii miidhamni isaa kun garuu waancaa addunyaatiin ala akka isa taasisuu danda'u bakka bu'aan Paul Pogba mirkaneesseetiin jira. Shaampiyooniin addunyaa France waancaa addunyaa Qatar qopheessituun ramaddii jalatti biyyoota kanneen akka Awustiraaliyaa, Deenmaarkii fi Tuniiziyaa wajjin kan isheen ramadamtee Paul Pogban garuu garee biyyaalessa Fransiin ala ta'uu akka danda'udha kan gabaafame. Odeeffannoowwan taphoota Champions League kilaboota Awurooppaatii wal qabatanii tan darba. Kilaboonni afur marsaa mo'atanii darbu waancaa Champions League kilaboota Awurooppaaf gahan taphoota ramaddii xumuraa har'aa fi boruu taphatamaniin kan isaan adda ba'anii. Taphoonni ramaddii Champions League kilaboota Awurooppaa bara dorgommii 2022-23 kan bara kanaa jechuudha. Taphoota marsaa xumuraa irratti kan inni argamu. Taphoota ramaddii kana dura taphatamaa turaniin kilaboonni 12 marsaa mo'atanii darbu. Kilaboota 16 hirmaachisuuf ga'uu isaanii mirkaneeffataniitiin jiru. Kilaboota jajjaboo Awurooppaa keessaa garuu Barcelona, Atletico Madrid fi Juventus imalli isaanii taphoota ramaddii irratti dhaabbachuun illee ni yaadatama. Kilaboonni kanneen akka Tottenham Hotspur, AC Milan fi Sevilla ammoo taphoota ramaddii xumuraa har'aa fi boruu taphatamaniin hiree isaanii kan isaan murteessanii. Taphoota ramaddii xumuraa Champions League kilaboota Awurooppaa kanaan har'a taphoota ramaddii aadhaa hanga addaa jiranidha kan taphataman. Ramaddii aadhaan har'a Liverpool Anfield Roaditti Napoli, Rangers Ajax Amsterdam wajjin kan taphatanii. Ramaddii kanarraa Napoliin taphoota 5 taphate 5 injifachuudhaan qabxii 15 darbuu isaa mirkaneeffateetiin jira. Gareen Jurgen Klopp Liverpool taphoota 5 taphoota ramaddii Champions League Awurooppaa kana keessaa taphateen
afur injifatee tokko mo'amee qabxii 12 sarkaa lammaffaa qabateeti kan ramaddii kana keessa darbuusaa mirkaneeffatee tapha jalqabaa ramaddii kanaatiin Naapooliin istaadiyeemii Diego Armando Maradonaatti Liverpool goolii 4-1 mo'achuun isaanii ni yaadatama. Liverpool tareetii Anfield Roaditti haaloo isaanii kana baachuudhaaf akka morkataniidha kan eegamu. Naapooliin garuu ga'umsi Serie A akkasuma Champions League kilaboota Awurooppaatiin bara dorgommii kana mul'isaatiin jiru baay'ee olaanaadha. Liverpool Premier League'dhaan taphoota lamaan darban walitti aansee mo'amee Nottingham Forestiin goolii 2-0dhaan Leeds Unitedin ammoo goolii 2-1 mo'atamuun isaanii ni yaadatama. Taphicha injifachuudhaaf morkiin isaan taasisanii eegama taphaarraatiin Calvin Ramsey akkasuma Ibrahima Konateen miidhama isaaniitti irraa bayyanachuudhaan tapha kanaan Liverpool akka tajaajilan gabaafameetiin jira. Ajax qabxii 3 sadarkaa sadaffaarra jirus carraan liiga Awurooppaatti bu'uudhaaf qabu bal'aadha. Taphicha kan injifatan yoo ta'e yaaddoon qaban jechuudha. Ramaddii baadhan tapha xumuraa ramaddichaatiin har'a Bayer Leverkusen Club Brugge Portoon Atletico Madrid wajjin kan taphatanii ramaddii kanalla Club Brugge qabxii 10 Portoon qabxii 9 ramaddii isaanii keessaa darbuu mirkaneeffataniitiin jiru. Ramaddii caadhaan har'a Allianzitti Bayern Munich Inter Milan wajjin kan taphatanii kilaboonni kunneen lachuuyyuu marsaa mo'atanii darbuutiif qaqqabuu isaanii mirkaneeffataniitiin jiru. Har'uma ramaddii kana keessaa Barcelonaan gara liiga Awurooppaatti bu'ee Victoria Plazen wajjin gara Republika Czech imaluudhaan kan taphatu. Morkiin eegamu garuu taphoota ramaddii daati Tottenham Hotspur direedhaan Olympique de Marseille wajjin kan taphatu. Sporting Lisbon Eintracht Frankfurt wajjin kan morkatanii Tottenham Hotspur qabxii 8 akkasuma Sporting Lisbon fi Eintracht Frankfurt qabxii 7 kan qabanii kilabni Olympique de Marseille ammoo qabxii 6 kan qabu. Kilaboonni kunneen hundiyyuu carraa ramaddii isaanii keessaa darbu har'a kan adda ba'u waan ta'eef morkii jabaadha kan eegamu.